Yeroo hunda abdiin kutadhaa, abdii na kutachiisa. Of ajjeesi illee na godha. Sadarkaan kanaa jira jechuudha. Yeroo ammaatti dhaloonni. Ishee hordoftoota chaanaalii Laliitu nagaa faraada jaalalli waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kootii galata waaqayyo. Jiran isiniin jedha har'a akka fedhaaf jaalala waaqayyootti viidiyoo biraatiin deebi'een jiran isiniin jedha. Asinitti dubbachuu eegaluunii fi wanti ta'e ija koona bu'uun tokkodha ifatamii. Akkam jirtu nagaa keessanii hunduma keessaniif bakka jirtanutti nageenyi waaqayyo isiniif haa ta'u. Nagaa kootii jira galata waaqayyo isiniin jedha. Har'a wanti tokko al tokko wanti tokko yeroo uumamu wanti tokko yeroo ta'utti wanti isin hin callisiisne yookaan wanti callisin hin jechisiisne wanta baay'ee jira jireenya keessa jechuudha. Har'a mata duree tokkoon dhufeen jira. Innis waa'ee abdii kutachuu fi qoromsi natti baay'ate hanga jiraachuun jibbaa wanta jedhu keessatti jechuudha. Mata duree kanaan dhufeen jira. Akkasuma wantoonni akkasii karaa obboloota keenya karaa baay'eedhaan wanta nu qaqqabuu fi namoonni kun maal gochuu qabna? Wanta akkasii yeroo nu quunnamu, wanta akkasii yeroo nutti dhufu maal gochuu qabna? Maaltu nurraa eegama? Wanta kanammoo mo'achuu kan dandeenyu yoo maal goonedha wanta jedhamu wajjiniin dubbanna. Hunduma keenya wajjin waaqayyoon haa ta'u dursee waaqayyo nama waliin taanaan hunduu ni danda'ama, hunduu ni darbama, hunduu ni mo'ama jedhee yaada. Jedhee nama nasi jechuudha akka kiyyatti. Ashi. Inni tokkoffaa maaltu abdii nu kutachiisa? Maaliif abdii kutanna? Maddii abdii nu kutachiisuu kun immoo maal ture? Isas immoo akkamitti mo'achuu dandeenya? Wanta jedhudha. Ishee al tokko biyya lafaa kana keessaa wanti abdii nama kutachiisu wanta baay'ee jira. Iddoo keessa jiraattu wal qabatee, wanta hojjettu wal qabatee, yeroo namoonni hundumtiyyuu dugda sitti garagalchuu wal qabatee, wanta ati keessa hojjettuu fi iddoo ati keessa jirtu hundumaan yeroo qorumsi baay'een sitti mul'atu, qorumsi baay'een sitti dhufuurraan kan wal qabatu abdii namoonni kutannu jirra jechuudha. Iddoon namaa baay'ee murteessaadha. Al tokko jiraachuu namaatiif iddoon namaas murteessaadha. Haalli namni keessa jirus murteessaadha. Namni gaafa obsi isaa daangaa darbee jedhu gara abdii kutannuutti deema. Namni tokko immoo abdiin gaafa kutatu gara kamitti deema? Gooftaan of ajjeese gara lubbuu isaa balleessuutti deema jechuudha. Isa kanammoo kaayyoon seexanaa silumayyuu mucaa namaa balleessuudha. Kaayyoon seexanaa silumayyuu mucaa namaa irratti taphachuudha. Mucaa namaa si waliif laachuudha. Nuti immoo lubbuu keenya si waliirraa baraaruudhaaf maal gochuu qabna? Wantoota kana keessaa immoo maal gochuu qabna? Abdii kutachuu kana keenya keessaa immoo akkamittiin deebi'uu qabna? Akkamittiin dhiisuu qabna? Wanta kanayyuu akkam goonee dandeenya? Wanta jedhamu wajjiniin dubbanna. Waaqayyoo hunduma keenya nu haa gargaaru. Akkasuma obboleettiin tokko abdiin kutadhaa yeroo hundumayyuu qoramaa maal gochuun qabaa? Maal naa wayyaa? Gaaffiin akkasii baay'ee isinii dhiyaata. Keessumatti karaa fuurawwaatiin yeroo deebitanu wantoonni akkasii obboloota keenya biraa baay'ee nu dhiyaata, baay'ee nutti dhufa jechuudha. Nus immoo hamma dandeenya hamma nuu danda'amu hamma fedhaaf jaalala waaqayyoo ta'e amma waaqayyo nuuf ibsee hin dubbanna jechuudha. Namni kun maal gochuu akka qabu itti himna. Nama kana rakkoorra baraaruu dandeenya baay'een keenya jechuudha. Kanaafiyyuu namni al tokko abdii kan kutatu wanta harka jiru irratti waaqayyotti gammaduu dadhabuudhaan, wanta harka jiru irratti waaqayyoon galateeffachuu dadhabuurraan kan ka'e wanta qabu hundumaaniyyuu immoo nagaha jechuu dadhabuurraan kan ka'e namni gara abdii kutannaatti ni dhufa jedhee yaada. Namni immoo gara abdii kutannaatti hegga dhufee booddee immoo gara lubbuu isaa balleessuutti ni dhufa. Abdii kutannaan wanta bucuu miti jechuudha. Wantoota gara lubbuu keetti dhufanii lubbuu kee miidhuu barbaadanidha jechuudha. Inni kan biraa immoo abdii kan nu kutachiisu wanta xiqqoo fuune yoo guddisne wanta keessa jirruu fi wanta nurka jiru wanta bukkee jirru keessatti rakkoo nurra ga'u wantoota garaagaraan karaa adda addaatiin hacuuccaa garaagaraan yeroo nutti dhufutti abdii kutanna. Yeroo abdii kutannu sanatti immoo maafiin kana keessa jiraadha. Jiraachuun nan barbaachisu. Osuun akkanas of godhee osoo of balleessee maal ta'a? Wanti jedhamu keessoo keenyatti uumama. Kanaafiyyuu obboleessa koo obboleettii kun jedha. Warreen sa'aatii hammaa kana keessattis taatanii gara fuulduraattis immoo wanti nama barsiisu keessaa jechuudha. Wantoota isin harka jiru irratti waaqayyotti gammada. Wantoota isin harka jiru irratti waaqayyoon galateeffadha. Wantoota sirka jiruu fi haala keessa jirtu keessatti, dhukkuba kee keessatti, fayyaa kee keessatti, du'a kee fi jireenya kee keessatti, beela kee fi dheebuu kee keessatti waaqayyoo yoo galateeffanne
Waaqayyoo yoo galateeffannee wanta jirru hundumaa keessatti waaqayyoo yoo galateeffannee waaqayyoo nutti gammada. Waaqayyos immoo nu wajjiniin ta'a. Waaqayyos immoo nu wajjiniin jira. Yeroo sana diinni jireenya keenya qoree asiif achi nu oofu jireenya keenya keessaa ni ba'a. Jireenya keenya keessaas ni fagaata. Maaliif waaqayyo jaalala isaa bakka hundumatti mul'isa. Yeroo qufnu bichaa miti. Yeroo fayyaa taanu bichaa miti. Yeroo jiraannu qofa miti. Waaqayyo jaalala isaa kan mul'isu. Waaqayyo abidda keessattis, du'a jireenya keessattis, fayyaa dhukkuba hundumaa keessatti waaqayyo jaalala isaa ni mul'isa. Isa kana amanuu qabna. Deebii immoo rakkoon jibbiin, rakkoon si cimsa. Rakkoon waaqayyo waliin walitti dhufeenya akka goote jiraatu si taasisa. Rakkoon darbitee boriitu gaafa nama tokko taatu, nama tokko nama rakkate akka gargaartullee si taasisa. Maaliif miira rakkoo kana hubatte wanta darbiteef? Waa'ee rakkoo kana bartee wanta darbitee fi si cimsa rakkoon jibbi. Yoo si danda'ame rakkoo keerra baradhu. Rakkoo sana immoo wanta si quunname sana immoo akkamiin dandeesse akka darbitu irratti karoorfadhu, xiyyeeffannoo irratti godhi. Yeroo qorumsa akkasii nutti dhiyaatu, nutti dhufu maal gochuu qabna? Waaqayyoon waliin haasa'u, waaqayyoon kadhachuu. Jireenyi kee kamiyyuu walitti dhufeenya jireenya keetii kamiyyuu waaqayyoon waliin taasisi. Jireenya kee kamiyyuu immoo ofii dursee nan ci'aa hin jedhin. Waaqayyoon dursiifadhu. Yeroo sana waaqayyo yoo si dursee jireenyi kee hundumtuu milkaa'ina qaba. Waaqayyotti amante milkaa'ina qaba. Waaqayyoon irratti kadhadhu. Yeroo qorumsi sitti dhufus yeroo hundumaa kadhadhu. Obboloonni Tewaayidoo akka seera mana amantaa keenyaatti guyyaatti yeroo 7 kadhanna. Tariitii obboloota biyya namaa jirru keessaa tarii guyyaatti yeroo 7 nuu danda'amuuf dhiisuu danda'a. Amma isinii danda'ame yaalaa kadhadhaa. 7 yoo dadhabdan 4-3 guyyaatti kadhadhaa. Yeroo hundumayyuu waaqayyo waliin dubbadhaa. Ashii dhiifama obboloota koo viidiyoo adda kuteen deebi'e. Innaa yeroo baay'ee warroota fayyaa qabnutiyyuu waaqayyo irratti gungumna. Warroota fayyaan nuu kennametiyyuu waaqayyoon gaddisiisna. Warreen fayyaa qabnutu waaqayyoon gaddisiisna. Yeroon keenya faallaadha. Barichis immoo bara dhumaati. Yeroon kun yeroo cimnee waaqayyoon kadhannuudha malee yeroo wanta hin taane yaadnee waaqayyo irraa deebinee waaqayyoon kadhachuu dhiisnee akka barbaanne taanu miti jechuudha. Warreen fayyaa hin qabne yoo ilaaltanii waaqayyoon akka jarritti galateeffatan. Nuti garuu fayyuma qabnu kanaaf iyyuu yaa waaqayyo galanni siif haa ta'u hin jennu. Afaan keenya keessaa wanta akkasii hin bahu. Namni immoo jireenya isaa keessatti waaqayyoon hin galateeffanne taanaan jireenya qabu. Akka amantaa keessaniitti kadhannaadhaan cimaa. Akka amantaa keessaniitti kadhadhaa. Keessumatti immoo qorumsi abdii kutannaa kuni qorumsi garaagaraa kan baay'atu obboloota keenya biyya ormaa keessa jirruu fi jirtanidha. Maaliif mana keessa jirtan keessaan kan ka'e rakkoo baay'ee jira. Mana namaa keessa wanta ta'edhaa fi yeroo sana wantoonni baay'een nama quunnamuu danda'u. Wantoonni baay'een nu quunnamuu danda'u. Rakkoo kanarraan kan ka'e abdii kutachuu dandeenya. Kana keessa immoo hamma isiniif danda'ame hamma nuu danda'ame kadhannaa gochuudhaan rakkoo nurratti wal gahu sana hundumayyuu gara gaariitti ilaallee fudhachuudhaan akka gaarummaatti ilaallee fudhachuudhaan waaqayyoon galateeffannee waaqayyotti yoo gammanne qorumsi sunis nurraa fagaachuu danda'a. Qorumsi sunis nurraa hidhamuu dandeessi wanta ta'edha. Waaqayyotti yoo gammadde wanti hunduu sirraa fagaata. Wanti nutti dhufu tokkoyyuu hin jiru. Amma isinii danda'ame kadhannaadhaan waaqayyoon waliin ta'uudhaan akkaataa amantaa keessanitti kadhadhaati. Qorumsa mana keessan sana keessa jiru isinii miti nama sanarraayyuu fageessuu dandeessu jedhee yaada. Kanaafiyyuu wanta hundumaa keessa taa'e abidda keessa teenyee waaqayyoon galateeffachuu qabna. Kanaafiyyuu rakkoon akkasii immoo yeroo isinitti baay'atee nutti baay'atee humna keenya olii tahee sadarkaa hamma hotuun obboleesse jennuun nu geessu kana immoo kadhannaan mo'achuu qabna. Waaqayyoon waliin ta'uu qabna. Waaqayyoof hunduu salphaadha. Hunduu ni danda'ama. Akka humna keenyaatti waaqayyoon ilaaluu hin qabnu. Waaqayyo koo Elshaadaayidha. Inni hunda danda'aadha wanta ta'edhaaf isaaf hunduu salphaadha. Waaqayyoon kadhadhaa. Wanta qabdanuu wanta isin hirkachaa jirutti isin hirkaa jiru irratti waaqayyotti gammadaa. Inni kan biraa immoo rakkoon akkasii sitti baay'ate yeroo jedhutti dirqama kee yeroo fixxu sammuu kee amansiisiitii biyya keetii galii hojjedhu. Kan nama jiraachisu waaqayyoodha. Wanta hojjettu wanta gootu irratti sammuu kee qofa amansiisi. Obboleessa koo obboleettii koo. Kanaafiyyuu waan hundumaa keessatti wanti hunduu si quunnamu wanta akkasii hin jedhina. Yeroo hundumayyuu dubbiin hundumtuu arraba keenya jalaa ka'a.
of ajjeesi na godha yeroo jennu salphaadhumatti obboloonni kan of ajjeesan fagoo hin jiru salphaadhumatti. Silaa kaayyoon seexanaa kanadha ofiin dubbanne yeroo hunduma rakkoo sana fudhannee yoo ol fudhannee ittuma yaaddee dhiphatte sadarkaa of ajjeesuu geessa. Yeroo takka jettu seexanni akkam gammaddi. Waaqayyoon immoo akkam akkasitti gaddu akka nutti gaddu beekuu qabna. Hundumtuu arraba keenya jalaa ka'a. Yaa Waaqayyoo ati hundumaa ni dandeessa. Na gargaari humna naaf ta'i. Na dabarsi qorumsa kana yoo jenne Waaqayyo nutti gammada rakkoo sana hin darbinu. Garuu utuma of ajjeese anoo homaa hin qabu. Anoo maaltu narraa fagaate maatiin koo nagate hiriyaan koo nagate obboleessa obboleettiin nagatte jennee hoo gaddine immoo qorumsi keenya sun seexanni silumayyuu habalus si gateera jedhee si tasaasa waanta ta'eedhaaf ati bakka du'aaf dabarsitee of kenniteetta jechuudha. Kanaafiyyuu wantoota kanarraa of eegaa. Wantoota kanarraa of qusadhaa. Yeroo hundumayyuu rakkoo sana keessatti Waaqayyoon qofa galateeffadhaa. Waaqayyoon kadhadhaa. Waaqayyoo sekondiin ga'u hundumaa kan sirraa fageessu hundumaa kan si dabarsu jechuudha. Inni kan biraa immoo al tokko wanta tokko yaadnee nuu milkaa'uu dhiisuudhaan abdii ni kutanna. Har'a yaaleera boriitu naaf hin ta'u jennee boriitti abdii kutanna. Deebi'iitii kanarraa kan borii yaadda'uun silumaan mataa isaatti dogongora. Yeroo mara cubbuu hojjenna miti ree. Kan borii yaaddee nanu jedha sagalee Waaqayyoo. Kan borii yaadda'uu mataa isaatti hin danda'amu seera miti jechuudha. Akka sagalee Waaqayyoo nu jedhutti. Har'a yaallee darbuun dadhabee naa milkaa'uu dida jennee abdii keenya kutannaa jechuudha. Deebi'iitii immoo wanti nu beekuu qabnu waa'ee wanti nu yaadne nu milkaa'uu fi nu milkaa'uu dhabuu keessatti waan tokko beekuu qabna. Wanti tokko si milkaa'uu